መስቀል አደባባይ ከመንግስት ጋር በመነጋገር የራሳችንን እንደምናደርግ ልናረጋግጥላችሁ ይፈልጋል። አሁን በተለይ ወንድማችንን መምህር ምህረተአብ አሰፋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቁርጥ ልጅ ነው። ኦዱ ስምብርቱ አከም ጅርቱ ዳውቶታ ክርስቲያን ሚዲያ ቻናሊ ዩቲዩብ ከናፍ ሃራ ከንታተን ሰብስክራይብ ከንጀሩ ቀለም ዲማን ከንበሬፈሜ ቱቁ ሂንደገቲና ዮ ከነጎተን ኦዴፈኖወን ክርስቲያን ማጉያዳ ጉያቲ አዱኛ ኬኛረቲ ብየ ኬኛረቲ ራወተመን ሁንዱማ አሪቲዳን አከሲን አቀበን ጎቹ ኬሰኒዳ egaan daawwattoota keenya har'aaf oduuwwan simbirtuu gurguddoo lama qabannee dhiyaannes jirra. Turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Odeessa keenya simbirtuu jalqabaa har'aatiin paatriyaarkii waldaa ortodoksii Itiyoophiyaa kan ta'an Abuna Maatiyaas walgayii har'a dursitoonni amantichaa sababa dirree masqalaa wajjin walqabatu irratti hirmaachuudhaaf qopheessan irratti qophii utuu taasisaa jiranii dhukkubsatanii hospitaala galaniitu jiru. Odeessa keenya lammataatiin daawwattoota keenya sagantaa sanbata guddaa dheengaddaa dirree masqalaa Finfinnee irratti raawwatame irratti qarshii miiliyoonni 10 ol walitti qabamuudhaan bulchiinsa magaalattiitiif kennameetu jira. Kunis bulchiinsa magaalattiitti haa kennamuyyuu malee jechuudha. sababa waraana kaaba Itoophiyaa irratti uumameen uummata beela'anii jiraniif gargaarsi akka godhamuuf kan walitti qabame ta'uu dhagahameetu jira. Daawwattoota keenya beeksisaa booddee walitti deebina. deebinee dhufneerraa daawwattoota keenya oduu keenya simbirtuu wayitaa ammaa baheen jechuudha. Paatriyaarkii waldaa ortodoksii Itiyoophiyaa kan ta'an Abuna Maatiyaas walgayii har'a dursitoonni amantichaa dhimma dirree masqalaa irratti marii qaban irratti hirmaachuuf utuu jedhanii akka tasaa dhukkubsatanii wayitaa ammaa hospitaala galaniitu jiru. dhimmi har'a irratti mari'achuuf turan dhimma dirreen masqalaa kan keenya jedhu irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee waamuudhaan ibsa bal'aa dhimma dirree masqalaa irratti akka isaaniif kennituuf kan affeeran yoo ta'u sababa isaan akka tasaa dhukkubsatanii hospitaala seenaniif jechuudha. Paatriyaarkichi walgayichi guyyaa hin beekamnetti darbeera jedhameera. Kan daawwattoota keenya waaqayyoo akka jaalala isaaniif haa godhu, fayyaa isaaniif haa deebisu jenna. haa ta'u malee sababa dirree masqalaa jedhamu kana wajjin wal qabsiisee dhugaan jiru akkuma karaa chaanaalii keenya yeroo garaa isinii qoodaa turretti dirreen masqalaa akkuma kantiibaan magaalaa Finfinnee jedhan akkasuma ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanitti jechuudha. dirreen masqalaa kan hunduma keenyaati. Maqaa isaatu dirree masqalaa jedhamerraan kan hafe kan uummata Itiyoophiyaati. Abbummaan isaa immoo yoo qoratame kan saba Oromoo Tuulamaati jedhamee ifatti beekameetu jira jechuudha. Murtiin bulchitoota magaalaa Finfinnee fi ministeera muummee Itiyoophiyaa yeroo ammaa Dr. Abiy Ahmed kennanis murtii sirriidha jechuudha. haa ta'uyyuu malee jechuudha finxaaleeyyiin saba Amaaraa warreen alaabaa lummuxxii baatan jechuudha rakkoo siyaasaa qaban fuudhanii waldaa amantaa isaanii keessa galfataniitu jiru. kuni ammoo rakkoo amantii sabaaf sabaan walitti buusuudhaaf akka isaan tattaafataa jiran dhagahameetu jira. kanaan wajjin wal qabsiisee jechuudha. Paasteriin guyyaa dheengaddaa jechuudha. Paasteriin waldaa Protestaantii tokko jechuudha. dirreen masqalaa kan saba waldaa ortodoksii Itoophiyaati jechuudhaan dubbatee waca kaasaa ture tokko to'annoo jala oolfameetu jira jechuudha. isa qofaa utuu hin taane namni ምህረት አብ jedhamullee
wayitaammaa waraanni mana jireenya isaa marsee akka jiru jechuudha to'atamuuf akka jirullee dhaga'ametu jira. Namoonni akkasii sabaaf saba gidduutti wal dhabdee uumuudhaan ajandaa garaagaraa uumuudhaan rakkoo sabaaf saba wal nyaachisuudhaaf tattaafatan egaa ammayyuu mootummaan seeratti akka dhiyeessu illee ni gaafanna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya wayitaa ammaa barsiisaa Miratab Asaffaa fi gaggeessitoonni waldaa Madaaniyaalamii Ortodoksii Boolee jechuudha odeeffannoo isaan daddabarsaa jiraniin uummata kakaasaa fincilchiisuudhaaf yaalii tokko gochaadha akka isaan jiranii dabalataan mee waldaa Ortodoksii Booleetti argamu Madaaniyaalamii keessatti lallaba isaan lallabanii fi keessumaa walumaa galatti jechuudha waa'ee amantichaa utuu hin taane waa'ee fayyisaa ta'uu Yesuus Kiristoos utuu hin taane guutummaan guututti barsiisa waa'ee siyaasaa uummanni akka finciluuf uummata utuu isaan barsiisanii argameetu jira. Viidiyoo garaagaraas gadhiisaa jiru mee walumaa wajjin hadaawwan. አሁን በተለይ ወንድማችንን መምህር ምህረተአብ አሰፋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቁርጥ ልጅ ነው። በቤቱ የከበባችሁ የጸጥታ ዘርፎች ከሱ ቤት እጃችሁን እንድታነሱ እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወንጀል አትፈጽምም፣ ማንንም አያሸንፋትም። እናሸንፋለን እንጂ አያሸንፍም። 78 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማንበርከክ አይቻልም። ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ያሰኘች ይህች ቤተክርስቲያን ናት። እንዳይመስላችሁ መስቀል አደባባይ ከመንግስት ጋር በመነጋገር የራሳችንን እንደምናደርግ ልናረጋግጥላችሁ ይፈልጋል። sagantaa sanbata guddaa dheengaddaa Finfinnee naannoo addabaabaayii masqalaa yookaan dirree masqalaa jedhamu irratti kiristiyaanota waldaa Zetsaat jedhamuun qophaa irratti egaa namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman argamuun isaanii ni yaadatama. Saganticha irratti egaa qarshii miliyoona 10 ol guyyaa tokkotti walitti qabuudhaan jechuudha uummata waraanaan miidhamaniif kaaba Itoophiyaatti argamaniif deeggarsi akka ittiin godhamuuf bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kennameetu jira. Namni egaa Miratab jedhamu waaqeffannaa turee fi deeggarsa taasifame kana karaatti hambisuudhaaf yaalus garuu yaanni waaqayyoo galma gaheeraa Kiristoos lallabamee jira. Faarfannaadhaan waaqayyo jajameetu jira. Deeggarsi karoorfatames qarshii miliyoonni 10 ol walitti akka qabamee odeeffanneetu jira. milkaa'ina hojii kanarratti jalqaba waaqayyoo galata guddaa fudhatu itti aansuudhaan abbaan mul'ataa waldaa Zetsaat Apostel Yohaannis Girmaa waaqayyo isaan eebbisu jenna. bal'inni isaanii dhaqqabeetu jira waluma wajjin daawwannu daawwattoota keenya. አቀሉ ወገኖቻችንና ለመከላከያ ሰራዊታችን መልሶ ማቋቋምና ማደራጃ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ሀብት ለማሰባሰብ ለወገን ያለነው እኛ እንደሆንን ተረተን ስለ ኢትዮጵያ በሚል ባዘጋጀነው በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሀብትን ለማሰባሰብ ያለመ ነበረ። በዚሁ መሰረት 10 ሚሊዮን የሚያህል ብር ማሰባሰብ ችለናል። ድጋፉን የተረከቡት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ የወንጌል አማኞች ሀገራቸውን ለመደገፍ እያደረጉት ላለው ጥረት ምስጋና አቅርበው እየተገኘ ያለው ድልም በአንድነት በመቆም የተገኘ ሲሆን ይህንን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ገልጸዋል። ከእምነት ተከታዮቻቸው በማሰባሰብ ለኢትዮጵያውያን ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አለን በማለታችሁ በተፈናቀሉ ወገኖችና በከተማ አስተዳደሩ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ለችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ብለን ትልቅ አቅም ብለን የያዝነው አንድነታችን ነው። ተጋርጦብን የነበረው አደጋ
መቀልበስ ችለናል፣ በድልም አጠናቀናል። ይሄ ያሸነፍንበት ድል ደግሞ ቀጣይ ፊት ለፊታችን ላይ ያለውን ጉዞም ጭምር ብሩህ እንደሆነ በተጨባጭ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ትልቁ አቅማችን ብለን የምንለውን አንድነታችንን የሚሸረሽሩ የሚንዱ ነገሮች እንዳይኖሩ ሁላችንም አበክረን መስራት አለብን። ከነታንሲኔ ወንቲኑ ይስኒፍ ዴስኑ ኤርጋ ዮካን ሉቂሲ ጉያ ከናቲ ኢየሱስ ኒሩፋ ጉያ ሰነ ቤኩን ኢስኒፍ ሂንከነምኔ ሀፉሪ ዋቀዮ yomu isinirra bu'u garuu humna ni godhattu hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 6 mootummaan waaqayyoo akka durboota kurnan dammaqoo fi utuun dammaqin misirroon itti dhufeetti ni fakkeeffama. Egaa guyyicha yerichas hin beektaniiti dammaqaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-13. Namoonni gara dhumaatti warra ofittoo jaalala of keessaa kan hin qabne ta'uuf jiru. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Garaan keessan hin raafamin waaqayyottis amanaa anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3tti sagalee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateedha kan isinii qoonne. Isaan gara adaba bara baraa warri qajeelonni garuu gara jireenya bara baraa hin naqu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 46 kaasaa dubbifadha. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa qophiin nuyi har'aaf isiniif qopheeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattaniidha waan daawwattaniif ulfaadha. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu yeroo gaarii oola.